Hashama harka fuudhee ilmaan Oromoo kan addunyaa irratti argamtan hundi keessanii nageenya rabbi bakka jirtanitti sana qabu jechaadha. Har'aan tana carcarvaayin sagantaa gaaf deebii irratti argamna. Carcarvaayin kana bakka lamatti qottoodhaan adda fuuneti garee baa jennee eegallee jirra. Gaafii garee waan maqaa isaaniitii fi iddoo dhaloota isaatii fi bakka amma jiraatu fi waan amma itti jiru tokko lamaan isinitti hima. Garee baanis akkasuma. Itti fufee hawaasatti himi. Iddoo dhaloota takka dhallisu. Waan takka. Marqamni iddoo na beekaa. Jechuun itti himuu dandeessa bakka dhalatte iddoo dhaloota keetiitii fi bakka jiraatu fi waan amma itti. Eega jetteefu ani maqaan kiyya Callaa Abdallaatiin Jaamaa kan hin dhaladhee godina Harargee Lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Machaaraa ganda Duwwaa Takkaatiin dhaladhee ganaa guutuu jira biyya alaatiin jira wanni isa ejirsi Misraan jira. So akkasanii fi warri social media irra nabeetanii immoo Callaa Oromootiin nabeetanii kan itti dandeessa. Guddina kanaa soo ta'e. Tiim Carcarvaayin Alii Abdallaatiin Jaamaa Carcarvaayin irraa iddoo dhaloota Adamoo yeroo biraa wal gaafannaa. Maatu singiyaa iddoo hanga fedhiyoon hordoftoota Carcarvaayin anis Jayre Chigargali anis badhaasoo Abdulaziz Jaamaa Carcarvaayin irraa hin beeytanii umriin tiyyeel umriin Ateechi laaliyaa seeree. Badhaasuu nan jaani. Carcarvaayin irraa umriyaatu kamtee sa? Badhaasuu nan jaani Carcarvaayin irraa galatama. Finfinnee bar. Fitan. Tatte? Ayyaa. Anilleen maqaan kiyya Makfiraa Hamzaa Jaamaa. Yeroo hedduu Carcarvaayin kanarra hin turre amma anaaf haaraa. Kana booda akkan hedduu irratti dalaguu akka isinillee nu daawwattan akka nuti gammaddan isinirraa abdii qabnaa akka nu guddistan ilmaan Oromoo wal bira dhaabbannee akka wal guddisnu isinirraa abdii qabnaa. Inshallah akka bakka guddaa geenyu nu bira dhaabbadhaa subscribe like share nuuf godhaadhaa kanuma isin gaafadhaa anillee nageetti. Sumaa yoo anta ta'e. Tiima keenya keessa waan jira. Hai. Akkana nooyyure. Kabajamtoota hordoftoota Carcarvaayin osoo gaaf deebiin seenin dura waan isaan gaafadhuutu jira. Ganama maal nyaatte? Ganama kanamu. Dinnicha. Aboo mataa dinnichaa gooti maal isaa dinnichaa irratti goomte? Ganama akkuma hirriba keetti baantaame? Akkuma kee baantaame? Andomi nyaanne. Andomi. Okay. Fuulaan dhiqannee ati heerumtee jirta moo? Heerumtee? Yaadeetiin. Abbaa manaa qabda? Yaadeetiin jira. Malee. Egaa bisaa deebisee. Yaadeetiin jira. Yaadeetiin jira maal yaadde? Heerumuu yaadire. Yaaddee jirte. Karaarraan jira heerumuuf. Amma eessa jirta? Eessa geesse amma? Eessa jirta? Ammoo. Asin jira. Bakkuma tana moo? Asin jira. Laaltee? Asin jira wanti isaa yaa maal taa'e asin jira haay. Okay. Takka fiidee beektaa? Mana ribaa kaatee maal jechuudha? Takka fiidee jettee ceetee beektaa? Waan biraatti illee fiine guyyaa tokko sana ergamee deemu jiru sareen na jala fiide saniif hin dura fiige. Anuu jiyoo qayetiin anuu sirraa jiyoo qayetiin. Ati kan gaafatamte wayii sanii maaliif kana deemte? Ati mee Mi'a asin dabrinaa asin lamaan as bakka kana dabrinaa mee? Ayyaa gaafa sareen ariituun argeera. Foon baatti deemti. Gajjala jirtu. Ati sareetu si argee saree dura ceete? Malee hin fiine. Okay. bashoo biraa moo'ee. Egaa gaafiif deebii akkuma osoo hin eegalin dura gaafii isaan gaafanne waan adda addaa isaan gaafanne amaloota isaanii nutti himanii jiranii amma gaafii fi deebii qopheeffannetti yeroo ceenu
garee A garee B garee A dura gaafachuudhaaf gaafii tokkoffaa paartii A jalatti argamu gaafii gaafatamte mallattoon himii jedha. Taayyeen osoo intervii hin jalqabin dura mallattoo inni itti fayyadamu tokko himii jedha. Wayi Taayyee. Daqiiqaa sakandii 40 qabda. Nama buutirii sagisii wayi Taayyee na gaafattu garuu ni beektaa Taayyee. Taayyeen yeroo interviidhaaf wanti yoo jechuudhaan akka jiidalluutti. Awuzu billahi ta'ala. Interviidhaaf osoo hin qophaa'in dura siin jedhe. Osoo intervii. Mee eenyu si yaame akkasitti? Ustee Sammuu qalluunaa guddatte. maal jette? Waboo osoo qalluunaa. Osoo interviidhaaf hin qophaa'in dura. Osoo interviidhaaf hin qophaa'in dura akkasuma jaa. Akkam jedha? Akkanuma jaa. Inni akkanuma jaa'uu jireenya. Gaafii gaafataman garee A gaafii gaafataman sirriitti deebisaan jiranii seeraan ala utaalaa jira waan ta'eef gaafa ijoollee isaa utaalloo baratee natti fakkaate gareen kun deebiin isaa intervii osoo hin eegalin dura Taayyeen akka nama fincaaniif muddametti lafaahee gattaa guddisa. Yang kan Allah tanah jenah sih. Antaayyuu masaanuun beekure. Gareen biin gaafii lammaffaa gaafii garee biraa gaafii lammaffaan Taayyeen erga intervii jalqabaa hin eegalin dura Taayyeen erga intervii seenee boodan mallattoo inni agarsiisu 2 sagaleen himi jedha. Yaa ugaa zoro Takar lama aja. Waa sida baltu qabda? እንደዛ አለ። Gareen biin gaafii gaafataman sirriitti deebisaniiru. Gareen baan gaafii gaafataman sirriitti deebisanii jiran. Gaafii akka mana hin jiran paartii A jalatti argamu gareen Aan gaaf sadaffaan Taayyeen amaloota isaa keessaa kamtu sitti tola jedha. Wayyaa fi ulfaatu na gaafatu jira. Amala Taayyee keessaa kamtu sitti tola? Inatti tolun dunduu. Kanaafi Kanni godhisan. Taayyee fakkaatu. kanaafi Zoro zoro. zoro fi akkanan hubadhetti natti waan jiru Santu sitti tola? yaa Okay, amaloonni Taayyeedha. Inni ittiin jechuun namni dura namni akkuma dhalateeniif jaalata. Amaloonni inni qabu keessa lubbuu isaa qofaaf qabsaa'u wama garagaraa qofaaf yaaduu fi of kabajee of jaalatudha. Anumaa jechuu deemu walkeessa dhayitti meeshaas gaafa dhume isaan gaafii gaafatama sirriitti deebisaa jira. Deebisanii ati wal keessa makaree Taayyee qofa. Gaafii wal jala of gaarii Taayyee hin finne anlaal Taayyee gaafii garee baadhaaf jirra. Gareen baan gaafii afuraffaan Taayyee yeroo gaafiin itti cime mallattoo inni agarsiisu jira. Hanga danda'ame tarreessii. Yeroo gaafiin isa gaafatamee itti cime mallattoon takka ta'e inni agarsiisu deebisuu waan dadhabeef akkam islaatee maal joo barbaaddeeti maal joo barbaaddeeti Taayyee nutti adeera waan dabaltu qabda? Rummaa qaatanii Taayyee hojii ta'uun oolu garuu isaa wajjin jirummaan Tamashiin jette haana. Egaa dhaggeeffattoota keenya gaafiin isaaniif gaafii wal fakkaataa deebii wal fakkaataa waan deebisaniif cinaa qabamaa fi
Maal nuti yaaluu dandeenya? Taayee yeroo gaafiin itti cimee mallattoon inni agarsiisu akka saree maraatetti jechaan nama horu. Akka nama cabbiin keessaa bahetti hollachuu fi akka waan dhugee machaahetti sakhraanu fa'a. Amma garee paartii haa jalatti argamna shanaffaadha. Arraba taayee nama arrabsu keessaa lama himi jira. Giriza. Ayyoommo. Giriza. Si arrabsu jira? Lakkini taayee arrabsu jira. Ati taayee. Laalaa jirti. Tokkommoo shane. Gareen aan paartii A jalatti argamu gaafii shanaffaa sirriitti deebisanii jiranii. Paartii B jala gaafii seennu paartiin aan gaafii waan fixanii jiranii. Isini gareen baan paartii B jalatti argamu haala wal fakkaataan deebii wal fakkaataa himi jira. Jawaariif jennee xiinxalaa yoo jenne OBN'if jennee maal jennaa jedha. OBN'if jennee sagalee uummataa. Boqqolloo. Sagalee uummataa maal? OBN sagalee uummataatiif. OBN sagalee Boqqollootti been. Angaruu sagalee uummataatti hin beeku. Ati OBN. Takkaa gamana kun takkaa gamas kun. Inni boqqolloo nyaataa guddatee sanii fi boqqolloo jaawaa. Ati OBN sagalee uummataa ittiin ati warra jannata dibiin qabdu jechuudha. Nama boqqolloo nyaatu boqqolloo beekaadhi. Hayyee gareen baan gaafii gaafataman keessaa OBN'if jennee boqqolloo sagalee uummataati. Jedhanii kan deebisanii argatanii jiran. Boqqolloo illee ni taasa. Paartii A Alaa jechuudha. gaafii lammaffaan haqaaf jennee maal jenna jedha. Haqaaf jennee qabsoofna. Haqaaf jennee qabsoofna. Yaada mi'aati. Himee ijaareetu jirtaan isa. Haqaaf jennee. Haqaaf jennee. Haqaaf jennee. Haqaaf jennee. Duuna haqaaf jennee. Haqaaf jennee. Haqaaf jennee. Haqaaf jettanii. Haqaaf jennee dhugaaf jennee yaa'iin gaho. Paartiin gareen aan gaafii gaafatan malee ni yaadan malee hin deebifne. Haqa jennee haqaaf jennee qeerroodha. Qeerrootu haqaaf falmaa haqaaf lubbuu isaa dabarsa. Qeerroon qabsaa'ee haqaaf jee qabsaa'ee. Haqa jennee qeerroo jenna. Qeerroon maqaan isheetu haqa. Nallaalin bulguu. Paartii B gareen B'n paartii B jalatti argamu gaafii sadaffaan OMN'if jennee maal jenna jedha. Gaafii ijoollee xixiqqoon deebisuu hundaa. OMN'if jennee Jawaar jenna. Wayyaa si dabaltu qabda. Mataa kaartiyoonaa. OMN'if jennee ijaaf gurra uummataa. Gareen B'n sirriitti deebisanii jiranii OMN'if jennee gurra sagalee ijaaf gurra uummataati. Egaa dhaggeeffattoota keenya gareen B'n carcarbaa'een bakka bu'ee kan dorgome gaafii gaafataman sirriitti deebisuudhaan hanga ammaa dursanii kan argaman garee B'dha. Gareen Aan gaafii afuraffaa. Oromiyaaf jennee maal jenna? Oromiyaaf jennee. Kutaa lama muruun tana gaafa shakkaan isii kutaa lama muruun. Okay, please ani deebisu ati deebisi. Ati deebisi. Carraan botaa lu jijjiiru Laa tabaafii Boota siin ta'ini. itti fuf laa. Gaafa ta'e bara ni sodaata. Ruutaa yaa kana Dhiifama yedduu. Oromiyaaf jennee. Qabsaa'ota jenna. Oromiyaaf jennee. Oromiyaaf jennee wareegamu. Wanti dabaltu qabda?
Qabsaa'ota. Oromiyaaf jennee daqiiqaan isaanii kennamee dhumee jira gareen aan ammas gaafii gaafataman sirriitti hin deebifne Oromiyaaf jennee fakkii jannataati. Oromiyaan fakkii jannataati. Kuni deebiin sirrii mitiyu. Sirriidha. Gareen baan paartii B jalatti kan argamu gaafii yaa Oromiyaa taayyeef jennee maal jannata jenna jedha. hangana kamiin ulaaltisaa Gaafii naa deebi'ee asii ijoollee xiqqoo takkaa jira. Ajaa'ibaa jira. Taayyeef jennee maal jennaa jedha. Maal fakkeenya ni qaba? Jechuun taayyee jennee maal jenna? Taayyee neema. Janna. badeef jennee Jechuun naangan akkas jechuun maal jechuudha? Harree. Taayyeef jennee harreen. Okay. harreen nama tajaajilti dhiiruu kan ta'u taayyeef jennee harreen nama tajaajilti Laa inni waa yaaltu qabda. Taayyeef jennee waan hunduu lafa taa'uu hin dandeenye. Saree. Gareen biin gaafii gaafataman taayyeef jennee maal jenna kajuu taayyeef jennee harree luka lamaati kan deebisaa ta'u walakkaa qabnaaf. Harree luka lamaati. Harree luka lama jechuun taayyeen oromoo luka lamaati maaliif jennaan Nuka afur hin qabu. ishiitu gaafii ati argatte guutuu cabse. Gareen aan ustaanii gaafii jaffaan waan ijoollee taajjabbiif jennee maal jenna? taajjabiif jennee Asii dhagaa maallaa. Hawwatu waan garuu jiru deemna. beekan jenna Gaafii gaafataman gareen aan sirriitti deebisanii jiranii paartii caa garee baa jaalalleen kee osoo rafutti jirtu dhufu akkaan ajaa'ibu yoo si afeerte sitti dhufte maal gootaa jira. Wayitanii yoo deebisuu dadhabdee gaati. Yoo deebisuu dadhabdee. Osoo rafuu Osoo raftu. jaalalleen kiyya dhufuu akkaana jirtu yoo dhufe. dhufuu jiru Rafuu jirra. dhufuu kan Niin dhagahaa lafaa keetiin reefuu nagumaan rafnee foolee nama an argitu maali jeetiin. Gizeen an solaaloo qabu edaan dhufuudha. Kan as jalatti argee. Sitti mul'ate dhufuu ajaan arge. Fooleen argee. Okay. maali An solaa jalaa gizeen boo hin agarra. An solaa jalatti garuu arkeetiin jira. Dhufuu ta'uu. Ati dhugaa irratti agartee gaafatee dhiyeessee qoye. Dhufuu ta'uu arkeetiin jira. maali Oyi reefuu ni dhuufteessa. Akka dhufuu ta'e ilaalamee irra deebiiks takka yoo haftee jiraattee hin jaan. Jettaan. Irra deebii jettaan. jettiin jaaniin horii dhufuu Jettiin. horii dhufuu jaaniin hojii Kii amma kurtu. Egaa dhaggeeffattoota gareen baan gaafii gaafataman sirriitti hin deebifne. Nama taajjabu jira. Jaalalleen kee itti mana keetti dhufuu akkaan ajaa'ibu yoo sitti dhufte atis guyyaa deebitee waan dhufuu sana hin oolleef jecha akka waan hin dhaga'initti cal jechuu qabda. Kabajaadha jechuudha. nama bareetii hojii uurudha nama bareetii Gareen aan paartii C jalatti kan argamu gaafii lammaffaan nama dhugaan jaallattu gargar baatee atis fuutee ishiin yoo heerumte kophatti argitee maal gootaa jira. maal goota kan dhugaasan Numan dhungadda. Akkaan jaaladhaame. Kophatti argitee Numan dhungadda. ani immoo nimbo ni bocha. nimboya Nin gara fakka jennee malee. Karaan isaatti maatii Egaa maatiilee laa jabaadhaan. Egaa dhaggeeffattoota keenya gareen aan gaafii nama dhugaan jaallattu namni sunis jaalalleen kee heerumee yookaan fuudhe silaa kophatti argitee maal gootaa ka jiru isheen nan boo'aa nu gadhattee nan boo'aa jee egaa kun egaa deebisaan akkuma hawaasatta namni akkuma fuulli isaa adda addaatti yaadni isaas adda adda waan ta'eef deebisaan isaanis argatanii jiran jennee deebisaan tokko waan ta'eef argatanii jiran.
Hai, ani sarkat aja curang. Umaatee gurun. Fuulli isaa adda addatti akkuma yaadni isaa adda addatti namuu kana yaada jettee mire anis mun yeroo sanitti gaafatame Waa'ee dhufuu guddee kaasee Ati ilmaas urgaa'ee warreen adee biyyeettiin bar. eegaa Urgaasaa Umaan fidanii. Maraati maali beektaa? Hayyee. Naggaadee dhufuu irraan adee biyyi jaamaa dhufuu hojjetu. Gareen baan paartii caa jalatti kan argamu gaafa sadaffaan ummaan kee fi abbaan kee walii kudhaaf sadarkaa dhumarra ga'anii yoo si waaman maal goota? Oh my gosh. Ni deebisa takka na dargaa batamu jiran ne yaaman Si yaaman. hiikuudhaaf isaan fixatanii jechuudha. Waan sirra. Nin gorsa. Akka isaan deebi'anii walitti La araaran. dura akkasii miti. Manguddummaa. Adda bahuudhaaf sadarkaa dhumarra ga'anii waan qaban hundaa of fixatanii yoo si Fixatanii waaman. ne yaaman isaan erga dhaqee booda Akka isaan ifa adda ba'an illee ilmaan tun gidduu jiraa jedhanii kabajaaf jaalalaan jiraatanii godhu. yeroo isaan natti himan sanitti carraa waliin. ni rifadha ni bo'a. Okay. Yeroo na rifadhee boo'e isaan keessatti isaan ana tasgabbeessuudhaaf waan san xiqqoo ni dhaaban garuu san booda taa'ee isaan ni gorsaan. Egaa dhaggeeffattoota daawwattoota keenya gareen baan gaafii gaafataman sirriitti deebisanii jiranii garee A paartii caa jalatti kan argamu gaafii afuraffaan jaalalleen kee dhaggeeffataa jirta? Jaalallee kee waliin osoo teessuu abbaa ishii yookiis obboleessa ishii yoo sitti dhufe maal gootaa jira? Tanasi dhufaa olaa miti gaa himuun dadhabin. Kun gaaffii qallaaliidhaan maal gootan? Yaa namuu nama fiigaa. Isaan namaas tamiila fiyyaa. Jechuun Jechuun qaranii suma ta'uudha kanaas. fiiguudha jechuudha. Fiiguu wayim yoo waan takka isiin harka qabaatte akka nama waan Hammaala san fidartii baatte. fudhateessee hammaala. Egaa daawwattoota keenya gareen aan gaafii gaafataman sirriitti deebisanii jiranii gaafii dhumaati Waa godhuu dandeessu. garee B jaalalleen kee siifin bilbila kaardii naaf guutii jee guuttee fi wajjin telefoona cufatee bade maal goota? Ganaa deebiseen dabaluu fi kam? Kaardii meeqa? Kaardii Gatiin murteessa. Ati meeqa guuttattanii? qarshii Naa guuti siin jee guuttee faate kaardiin abbaan shaniitii fi abbaan dhibbaalleen simatti itti gatiin. Qarshii jaawul kaardii akka hir'isuun beeku waan hin taanetti. Guuttattee achumaan usta. Guuttatee achumaan hafa achumaan siin bilbilu yoo itti bilbiltillee hin kaasu. Ganuman isaan dubbisa. Nama dhugaan jaalattu. Namoonni dhugaan jaaladhuma. Kaardii dhali jaadeettee nama gootaati. Akkanitti fideen beekaa. Anaaf cirraa Waan sabatti qabda? anuti deebisuu wayyu. Kaardii naa guutii jeerra dawwalee guuttateetu saami. An guuttatee fi guuttatu olee isaan beeku. Garuu an kaardii naaf itti jeetti meetiin jira. Guuttee fi wajjin hafedha balleessu. Anaatu guutaa fi guutee fi naa guutii naan jeetiin guutee fi inni achiin hafa. Achiin hafa. An nin guuttadha. Nin dawwalaaf isaaf. Deeqaan isaaniitti makame isa. Guuttadheetiin isaa dawwalee fi qooyi reekis takka. Ati waan dubbadhee malee waan dubbadhee qabu malee Sekandiin afurtam jirtee jirti nurratti. siin na jalaa fixu jira obar sekandiiti. Ati gaafii irra si'aa deebisu isa jalgalaa jee. Gaafii irra nu deebi'e. Daqiiqaan dhumee jira. Isaan nu jalaa fixeree Maal deeqaan Jechuun jettee haasa'u jirta. Deemsaan dhumee jira. Gaawwannin gaafiin shanaffaan dhumee jira. Ayee deebisaa nutti. Jaalalleen kee kaardii naa guuttee fi waan ifa achiidha osoo siin bilbilin hafe iyyaafatu qabda. Afanuman jiru deemu wallaahi. Maal ta'e? Maaliif achiin hafe? Si tarteeqa.
Egaa daawwattoota carcar vaayil gaaffii deebii wal gaafachaa turre asuma irratti xumuramti. Animo. Egaa hordoftoota carcar vaayil gareen baan gaaffii gaafataman keessaa ja'a deebisuudhaan sadarkaa tokkoffaa ba'anii jiranii harka dhootaniifi. Harka deegamaa ni Egaa hordoftoota carcar vaayil osoo gara sagantaa badhaasaatti hin darbin dura garee A fi gareen B fi aan baacoo wayii nu qabatanii jiranii. Baacoo san irrattis mee laalleeti yoonii fi baacoo san ka isin affeeru ta'e walitti dachaana. Eenyu baacoo heeru? Isaan lamaan? Isin lamaan keessaa tokko. Isaan lamaan. Warra isaan warra dhiiraa isaan. Garee A fi garee B keessaa tokko. Booksii keetiin himaa. Dabalataa badhaasaa fudhachuudhaaf. Badhaasaaf? Badhaasa ifa qabaatee fuudha. Eegale eegale. Eegale. Laal guddaa kan jiru qabeedha. Ayyee ifeenni jeebi waatee hafeete faan. Si kanneen bara fudhadhuu jeebar. Baramma isaan nu hundi. Laal reefu na gahee galuu na gaafatee ture. Isaa beekaa. Isin isaan dhaqqabsiifatuudhaaf hoo baacota akka himtanii badhaasa isaanii qophaa'ee fudhatte wayyu. Isaan booda eegalu. Isaa takkittuma carraan tokko. Takkittuma ifeenni siin jeebi khayra. Amma carra badhaasa isaanii isaan qabxii guddaa waan fidaniif qabxii isaanii kanaan daftee bira caalu bira kutuudhaaf baacota akka himu. Warra si kanneen deemti fayyadee fayyadee. sirrii taa'e. Baacoo walitti nutti himaa jennaan isaan walitti Hanganuma. Ittiin deequuftee qofa illee inni haganuma ilaalu. Beeda yeroo takka sakraan namaa ture beede. Sakraan lachuu shoobanii. atoo dhuyitee fakkaata. Laal nama asoonamaa jiru wal qabsiitiin bachuu fedheeti. Ni fuuffate malee hin. Sakraan lameen kun amma osuma taa'anii hojii dhuganiiti. Tokko herra zakaree fuula kiyya lafa gaddeemu jira. Maali fuula kiyya lafarra gaddeemu jira. Waliin qabii fuula kiyya lafarraa jechuudha. Jaan kan kun amma sanuma ta'anii osuma ta'anii maali fuula kiyya lafarraa naa qabu dadhabeeti jira. Fuula kiyya waliin naa qabii yaani beete. Samboota fuula isaa suuta akkana godheeti. Ana walitti waan qabda reefu. Fuula kee lafarraa walitti qabudhu si jechuudha waajjirti fuula kee lafa jira. Tanii jechuudha. Callaa ta'e faasa baacoo nuu hime. Baacoo nuu hime. Hayi. Hayi hagan. Baacoodha. Kanaan sheekoo siima. Fitattanii haganuma? Haganuma Nuti oduu dheeressuun oduu guddatti farreetti fe'anii jaallatee. Hayyee amma faraqana naame. Ati sakraan kana iddoo naannoo itee mee gabbuuna kara baadiyyaa jedhe. Gaafa tokko warri dur kun hoggaa jiidhi deemu beetee na bulchaa jee gaalafte manni harabbiiti beekan warri dur na bulchaa jee ganda namaa gore. Hayyee aboo buli. Hayyee jee goree mana baadiyyaa kana barra jaarsa jaartiin isa sumoo galanii reen isaa sumoo reen alafaa galtii kana harree faala galanii hogga kana sumichi na bulchaa jee aboo manni mana rabbiitii buli rakkoo qabu madabarra osoo hiraata jaaraniiti jaartiin qaallichaa maan ta'iniif ajaa'iba fedhuma qabadhooti. Jaartiin qaallichaa keessummicha kana qaallicha abbaa manaatiif taateef. Okay. Numa laala qaallittiinis beeksitee beesteedha kan akkana jechuudha. Ta'eef qaallicha. Hogga kana gaamma keessummicha asii nafaniif aboo gaaddisa asii rafi gaaddisa asii rafna nagaan buli hayyee nagaan buli adda baanii rafan hogga kana keessummichi kun as garagar achi garagar akkam guriitti qaallicha arguun gaddaa hogga kana yaani dhufe gabbee harree waliin deebi'ee bakka deebi'e awwa kan harree sana maal tokko kana godha ka'e gabbee ilaalee jetteen jaarsaan achi fiigee dhungatee as deebi'e
hin quufne deemu Keessummichi. keessummichi hin quufne deemu barbaade Aye. gabbee ammas horii waliin dhee ol deebi'e hay gabbee ilaalee jetteen gabbee ilaale waaqa kana hundi inni liphii harkaa beekaa banni dukkana liphu muraasan harkaa hay gabbee ilaalee jetteen hay gabbee ilaale gungatee bakka deebi'e aboo sadaffaa guuttadhee tana booda suubiinis geesse baafadhe jee gaamma gabbee waliin dhaarree ilmaa gadhiisee hogga kana yaa ba'uu matnee hay gabbee gaalaale gaammallee jennaan anta dhabee keessa gabbee hogga kana isin gabbaatan liphii gisee inni argu qaalichuma see lafa dhagee dhungate qaalichuma. Waan gaddichuu harkis godhe. Hay maali waa inna nageetti see jechuufi. Akkasaniiti gaafi deebii. Ammaan tanaati. Amma qabxiif hin jirjiru jira Sheekoon nutti himtemo. qabxiif jirjiru jira qabxiif qabxiif. Baacoon nutti himtemo. Itti qabxiif akkam. Wayi numa nu kofalchiiste. Uff garaa kee. Wulii maqaan waliin qabameen to'an akka. Baacoon tana ta'aa tireefu tanatti himte suni qabxiidhaaf xiqqishoo ulfaataadha waan ta'eef ammallee kan dursaa jiru isaan. Baacoon akkana hedduu jira bara. Taakana. Maali mi? Dhibbata baacoo jechuun waan jecha lama jecha sadii. Sigalee? La. Jecha sadii. Kun bar sheekoodha. Inni sheekoo tajaamtu. Sheekoodha bara kun. Baacoo fi sheekkoon. Diyaariidha. Diyaariidha kun. Sheekoodha mutee. Mudannoodha. Mudannoodha. Mudannoo nama mudate akka bifa baacootiiti baay'ee. Si mudate. Danda'a. Taphasammuu dhiifetti. Egaa daawwattoota carcarvaayin garee A fi garee B reefu tana qottoodhaan addaan cirree bakka lamatti addaan baafne amma walitti araarsuuf jenna. Gareen B'n tokkoffaa ba'aniit badhaasaaf dabalanii jiranii gareen A'n ammoo gaafii gaafataman saddeet keessaa sadii deebisuudha. Sadi. Allah anuun deema. Ay. Sadi moo. Hootu ta'e. Sadeen karaa naa deebisee haa takkaallee moo. Akkasitti gara badhaasaaf jenna. Badhaasa garee F. Harka noo itaniifi? Silaa waa ittiin hin ga'u. Badhaasa garee garee tokkoffaa ba'ee fi dura harkaan fuudhee jiru. Ol ka'uun hin jiru maal yoo. Ati garuu osoo harkaan fuudhin ammas amma moo Jechuun xiqqishoon haarsan beekta. haara qabdee. Sheekoon nutti baacoodha. Hai. Keenya xiqqaadha bee. Nuyi barka qabdiin jaala sila. Haasawa. Nutu barka sammuun isin caalu. Bana taa'e bantanii ilaaltanii. Hai. 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 Kaartoon mukullaadha. Kana binnee maa yoo Idila sana. Ay sammuun nutu isin caalaa bar. Isi achi jira. Kan naa ifa jaanii fuugaa maal goonree ambar komiitiin kaasuu barbaaditi malee. Bannee ilaalla. Bantanii daawwattootatti. Isin nuti manatti banna. Daawwattoonni haala. Ay manatti bannaa siin jee anaaf si qofa. Mana keessatti. Daawwattoonni carcarvaayin gaafi deebii har'a qabannee isin dhiyaanne sadarkaan gareen B'n tokkoffaa bahee badhaasaa fudhatee xumuramee jira. Carcarvaayin daawwattoota maal jettu isin? Nu hordofaa. Subscribe. Share. Like in the comment. Hordofaa.